أنا مله سما إيه النجار عندنا ندزا درب ያው እንግዲህ ከበፊት እንደተለመደው ሲሰሩ ያው እጅና ጓንት ነው እየሰሩ ያለ ምን እንደመጣባቸው ሳይታወቅ አይሄ ተራራ ወስደው ይሄን ግጭት ፈጠሩ በዚህ አንድ ርሳስ በዚህ በሆደ አንድ ርሳስ የትጋ አያ በዚህ ይሄንን እንደዚህ አድርገው ሴቶቹንም ይሄንን እና እንደገና ደግሞ በዚህ ያው ሁሉንም ፈጅተዋል ብዙ ሰው ፈጅተዋል እሺ እነኚህ ነው ልጆች ማን ናቸው የቱ ጋር ነው የተያዛችሁ የተያዝነው ወንዝ ዳር ነው ያወጡን ጀበል ነው በጣም ኃይለኛ ጀበል ነው ምን እንደሆነ አይታወቅም ወጥተና አሳውሉ ሁሉንም ጨረሱ የሆነ ትግሬም ነበር እዛ ገደሉት ተፊታችን ነው እሺ እዛ ላይ ደግሞ ሁለቱም ነበሩ እዛ ላይ በጣም አጥብቀው አሰሯቸው እናንተም ዛሬ ነው ሞታችሁ አሏቸው እናንተ ብሩ ሳወላችሁት ብሩ 3500 ደላላ የተባለ 10000 ስንት ሰው ናችሁ እናንተ ስንት ሰው ናችሁ ወደ 200 ምናምን ሰው 200 ምናምን ሰው ነው የምትሆኑት እሺ ለዛርጋው ሳውሉ ሁሉንም እንደገና ደግሞ አሁን እኛን ያወለውን ወደፊት ሄዱ ብለው በጌሽ በጦር መሃል አድርገው ሰደዱና ያላሐወሉንም ይሙቱ አይሙቱ እዛው ነበሩ ከናንተ ውስጥ የሞተ ሰው አለ ከኛ ውስጥ አንድ ትግሬ ሞቷል እሺ የቆሰለኛም እንዲሁ ነፍስ ሞቷል እነኚህ ሰዎች ሲይዙ ምን ብሎ ነው የሚይዙት እንዴት ነው እናንተ ከናንተ ጋር ተገናኛችሁ ከኛ ጋር ግንኙነታችን መንገድ እናሳልፋለን ብለው እሺ ከዛ የሚቀሙት ከዛው ያደረጉትን አደረጉ ሆነ ተራራ ላይ ውስጥ አስገብተው ከዋዲ ላይ በቃ ሁሉንም ሮምታመጡ እናንተ የተገናኛችሁበት ቦታ ምንድነው የሚባለው መጀመሪያ ያገኛችሁበት ቦታ ዋዲ ሐመር ከየመን እየመጣችሁ ነው ማለት ነው እነኚህ ሰዎች ድርጅት ናቸው ወይስ ደግሞ የግለሰብ ናቸው ያው ተደራጅተዋል እንደ ማለት ያው አንድ እንትና ወደ 150 ይሆናሉ ተጥቃቸው ትጥቅ ብቻ ያዙ ማለት ነው ብቻ ያዙት ወደ 30 ምናምን ናቸው ዙሪያውንም እንዲሁ ጋሪያውን ተራራውን ይዘውታል የከበቡት ማለት ነው ግማሹ ሲያሳውል ግማሹ ደግሞ ሰው ይቆጣጣል እንግዲህ ሴት ምደብር አወሉ ሰው ይለቃሉ ወይስ እንደዚህ ነው ማታቃዩ ያወላ ይለቃሉ ደግሞ ያላወሉ እንዳለ እዛ ደግሞ ይመታሉ አቦ ኦሮሞ ዋንን ስኒዳሙ አስረትና ደጋይ ፈዳናም ያስጣበቱ ባታ ካደም ሸሪፍ ለማብሳ ፈሮቀ ሰዲ ጀራሰ ደን ከነ ነምኒ ዋን ከነ ደለጉ ጅሩ ሰአማ ዳበቱራ ኑት ደብኔ ነማስኒ አጀፍናኒስ ኒ ዶና ነማ ከነ ቃማ ሳኒ ላላ ሳላ ዳበቱ ከነ ላላ ነማ ማለቀኒ ነሲሰኒ ማንዳታ ነመ ነከስ ጋቱ ጅራኒ ጣላ አባ ሰደገተኒ ሰአማ ራቀበ ነሞኒ ኩን akka gosummaati ka isaan maqaa dhawan garuu ala kana keessa bilisa qulqulluudha wanni እንደተሰቃየ ala gudeedu fi waan fedhan godhan marraan nama waan tokko kaampi fudhannellee seenaa namallee akka eegu booda harka laanne jechootallee amma namni nama keessaa qabullee baafadha hawaasaas jiru kana laala namni ammallee tokko awwaallee taa'u jirra namni kun hanga kanatti miidhamee jira jechuudha guyyaa irraa kana kan isin keessatti isaan du'anii kan isin awwaaltan kun nama isin beeytan moo nama isin hin beeyne beeynu nuti nama kana nama isaanitti achi qoonqoo hangatanii fuunee humnaan fuune afaan qawweetiin as geenyaan mucaan qoonqoo nyaatee du'ee gaggabee jira ammallee nama 960 harka isaanii jira jechuudha mucaan kun uleen tumanii ajjeesan moo ofumaa kan beelheedu qoonqoo fi maallaqa irraa naqataniitu ulee dummina ulee du'ee itti gaafatamaa waan kanaan nuti wal beeynaa ka barbaade immoo bilbilaa isaa qabatu ke isinam warre asirtan kuni warre hidhatanii iddoo kana jirtanii rakkin ummata kan kiyyatti namni na jalatti hiriire akka dirqama lamummatti safuuna mumma abbaan fedhe deemu mirga qaba oromoo fi tigree walli jaamu sun jiru jechuudha isaanuma tarkaanfii kana ka fudhatu isaan meeshaa warra meeshaan deemu ni dhaawanii inni kun ammoo oromoo jechuudha nama keenya fitu jira alagaan fitees isaanuma fite sa'aama dhaabbattu dhala oromooti bitaan jawtu jiran jechuudha nuti ala jadi moggaafatan malee dhala alaas gudeetu jiranii dhala alaatis gatu jiran sa'aama dhaabbattu keessatti tarkaanfii kana fudhadha an boruus har'aas akka mataa shurrubbeetu waraana tolfatee oromoo gatu jira waan jawmu dhaabaa jechuudha tarkaanfii nu akka mataa kiyyatti
nama na jalatti hiriira akka dirqama lammummaatti kun kana kun laga kun gaaraan jiru sa'aan marraa kaa'ee jira of qabaadhas niin du'aas niin ajjeeta. Ati shurrubbee walloo jedhamta garuu waraanni atti qabdu walloo qofa moo waraanni atti qabdu walloo qofa filatte moo? Qeerroo Oromooti. Kanarraa hafes an kufuu sammuu seenaa kiyya ka biyyalleen akka qeerrootti itti fuftii qabeenya isaanillee akka narraa uuramuun hin fedha akka fedhe kiyyatti akka yoon qabaadhe akka mataa kiyyatti gubbarraan bilbilaan naaf haadha waan. Kan warroonni qeerroo biyya keessa jiran jechuudha. Hanqanaan dabarfachuu barbaada. Amma akka dirqama Oromummaatti akka dirqama lammummaatti uummanni kun Oromoo taaneetu nama Oromollee fichisiisuu deemanii Oromollee dhiisuu deeman nama nyaatan har'a uummanni kun diqaa alaalmaan dhaamsinarra. Rakkoon qabu galatoomi naarinaadhaahi. Mee ati immootu waan agarte waan nufumtu jira? Tolu. Akkamitti atoo maal fa'aa agartee akkamitti as gahuu dandeesse iddoo kana deemte? Dhalaan nargee keessaa ba'a jechuudhaan kan isaan obaasaniiti jimmaa fi raayyaallee nafee jira. Isaan hafan hin qeessina ijoollee nargee jecha kan isaan obaasan garuu nu jalaa fi hedduudha. Akkamitti isin jala hambisan dhalatan humnaan immoo jaalalaan immoo fedhii isaaniitti immoo dirqama afaan qawweetiin hambisan? Walumaa una garee baandii bahee jira namni akkasanitti. Isin muka qoodataniiti jechuudha. Guddiin sadii qoodan. Guddiin takka laga kan jirti. Guddiin takka nurra illee fagaatee jirti. Ijoolleen raayyaa qaba jirti. Ijoolleen harargeellee qaba jirti. Ijoolleen jimmaallee qaba jirti. Jimmaa fi raayyaa nu keessaa beeku. Ijoolleen harargee baay'ee kan keessaan baasan. Hogguu isin baasan eessa isin geessan? Baasan laga takka nu naqanii laga takkitti isaan keessa sababaa ijoollee kanaatiin baane malee ijoolleen baane. Achitti ijoolleen kun akkami isinitti bilbilate moo isaan akkamitti walitti dhufuu dandeessa? Harumarra walitti ummata santu isin saamee uummanni kun immoo fuulatti isinii birmatee isinii dhufan. Mee warroota akka itti addaan isin baasisan maqaa isaanii beekuu dandeessaa kan yookiin nama yeroo isaan isin qaqqabe maqaa isaanii dhagahuu dandeessaa hogguu jarri wal yaamanis yoo taate? Ka isin fuudheetiin as isin geesse. Shurrubbeen faantiif shurrubbee fi eenyu kan qabee as isin geesse? Hogguu isaan isin gatan isin jee hamilee maaltu isinitti dhagahame hogguu isaan agartaniit hin jettan silaa'uu isaan isin gatan isin hin jeani isinoo akka jarri kun akkasumatti isin gatamoo akkamiin isin keessummeessanii tura. Galatoomi kan irratti dhaamsa qabdu yoo jiraate. Dhaamsiin qabu namuu akka jazaasaa rabbii haa kan nuuf hin jaallalee homaa. Namni Oromummaan qophee bika kana Oromummaa lammii saba Tigiree Oromoo Walloo Raayyaa odoo hin jenneeti namni lammii isaatii dhaabbate cuftinu jazaasaa haa argatu. Galatoomadhaa dhaggeeffattoota keenya akkuma ammaan duratti isiniif dabarsaa turretti namni ati agartu kunis nama afaan keenya hin dandeenye Oromoo teenya Raayyaa kan ta'e irraayi. Shamarran isin agartan tuni babbareedduuwwan ilmaan ayyaa kan rasaasan gaara keessatti rarraawwatamanii gartee rasaasan dhawamanii bakka kana gahanidha. Kunniin amma hedduudha jechuudha. Viidiyoon kunis hedduun isin godha. Natti waan daqiiqan dheeratee viidiyoo biraallee ammoon isin itti aansa. Halli kana akkamitti akka itti godhannuu fi akkamitti akka ilmaan Oromoo hintalli dhalaadhaa humnaan gudeedamuu fi akkasumatti gartanii rasaasan reebbamurra kan jirtu waan ta'eef. Qeerroon keessattuu biyyarra kan jirtan naannawaa Harargee Bahaatii fi Harargee Lixaa jidduu itti argamtanii fi naannawa akkasumas gara Bookee Taffi keessatti argamtan akka atantamatti qabeenya uummata kanaatii fi suuraa uummata kanaatitti poostiin isiniif godha akka irratti tarkaanfii nuuf godhattan isinin jaa immoo namni firoota keessan achi keessaa kan qabdan jiraattan taate akka amman tanatti atantama kanatti gartee lubbuu ilmaan Oromoodhaa yeroo nuti harka qabnu kana irratti akka nama 360 kan amma hidhametti nin harkaa jiru nama 900 dhiifama nama 960 akka kan lakkifame amman tanatti mootu isiniif ammallee poost isinii ta'uun isin gaafadhaa sheer nuuf godhaadha galatoomana isinin jee injifannoon kan uummata Oromoo.